Ampiremooni. Maaliif nu mucaa tokko tokkotti naqabee birriin harkeessi malee du'een argama malee birriin harkeesse. Lakki birreen qabu karoora qaban jedhee. Waa'ee mana keenyaa yaadaa irratti jedhee kan mana amma na suusuutti ture dhugaa waaqa malee si duraan dhufee iddoo beellama keenyaa ga'e. Baay'ee dhaabsiste gaba. Maal kan ifa mana waree. Nama atu bara kee guutuu na dhaabsisaa turte yoo. Atu bara kee guutuu mee nama meeqa biratti bara kee guutuu na eeskisaa turte. Dhugaa bara kee guutuu ergasii bare waggaa tokko ta'ee waggaa tokko kana keessatti guyyaa tokko tun sin eegina fi beeka. Kanaaf raguma na baate. Lakkee dhugaa sawaa maasti meera mucaa goriyyaa koo tokko kan yeroo dheeraa hojjetaan turre tokkotiin karaatti kanarraa kadhannee nattaasaa taatu. Akkam gootee fere? Maali wakti nan qaboo wala qarratti hin jedhe kan isi bira dhufaa dhufte manii. Maali gara Itoophiyaa kana keessa jechuudha baay'ee mata tokko biizii ta'aa ture. Intala tokko jira ulfaa wayii dhabeetta biyya biraadhaatti as galte. Mana seenaa hamoo ta'aa turte mana iyyuu jechuudha iyyuu beektanii godhanya. Achi ta'aa turte amma isheetu badee manaa ta'edhanii isaanis karaa barbaadaa turanii immoo isaan duukaa mana namaarra deddeemee gaggaafachaa ture beekta. Kanumaa fedha malee hin banne baay'ee si yaadeedhamu. Abbaan manaa ishee asin jiru biyya biraadha baadiyyaadhaatti as galteen jedhee abbaan manaa qabditee immoo hin qabditee immoo hin beekan isa waan hin beeku qabu garuu immoo mana seenaafaa taa'aa turte gara ji'a 3 akkas ta'eera amma adda mana sana galte kanaafuu ishee immoo amma dhalachuu geera ture amma gaasheen manaa badde jedhanii amma gara torbeerra darbeerra manaa badde. Maaliin beekanii nama koo saroonni isaan barbaadaa jiran intalitti. Eessa ishee? Baadiyyaadhaatti as galte biiftuu jedhamti. Baadiyyaatti as galte. Seenaan ishee baay'ee dheeraa. Biiftuu? Maal? Biiftuudha maqaan ishee. Ulfaadha. Jechuun maal fakkaatti? Diimtuu mabaqaa maal jettu iddoo diimtuu. Mana baddeen nan barbaadaa irranneen maal argitare? Amma se yaadde persentii dhibba keessaa persentii 75 hojii kana milkeessaan jiru. Nagaa. Tole qoyii deebisanii bibilaa. Safara kanadhaati. Safara kanadha. Tole ani immoo biyyaan beeku reefanii baadiyyaadhaa dhufu. Biyya kana keessan beeku nama wayiitu na jalaa badee barbaachan. Waan itti gargaaru jiraare? Tarii yoo biyya kana beekta ta'e as keessa safara kana keessa beekta ta'e jaalallee wayii qaba ture baadiyyaadha. Achi rakkoon maatii gidduutti uumamnaan maatii gidduudha baatee dhufte. Kanaaf ishee barbaachisa. Tole ani waan siif gochuu danda'u qaba jedhee yaadu garuu an safara kanaaf yoon gale badaa amma kanattis waan keessa beekan qabu. Nama barbaadaa hin qaban ture. Baadiyyaa yeroo deemee ture jaalallee ishee xalayyaa natti kennite. Isheen immoo hiriyaa koo ijoollummaa. Kanaaf waan xiqqaa wajjin barbaadaa qabu. Maali kana eessa turte reedduu yeroo mana seenaafaa dhaqee bakka achi dubbisee deddeebi'ee isa turte maaf kana natti hin meere. Barbaachisu waan hin jiran. Anaan beeku akkas barbaadaa turte dhugaa. Tolaan akkati beekumaatti hin beekan ture silaa wajjin hin barbaanna ture. Maaf na dhoski tere xalaa maaliif laate? Amma ishee arguun qaba dirqama masa booddeenaa soorata hin barbaannaa. Lafan barbaadiin hin qabnu bakka ayyuu seenaan faasama fudhatanii ta'a. Hospitaala nu hin dhaqin hin jiru magaalaa kana keessa. Kennu safaricha lafa akka kamiin hojii barbaadu qaba dirqama na barbaachisti maal na gargaari kanarratti. Hojii irraati wanti nan godhin nage barbaada. Maaf natti himneeti dura. Tureera hin beektan seeniyaan. Mere xalayichi maali? Xalayicha manatti hin dhiise qaama baadheen deemee. Jalqaba isaa gaafa na dhoskite balleessite. Kanaaf ayyuu immoo sababii intala sanaayyuu wal lolanii manni jeeqame jaarsummaa meeqa walitti taraarama.
Saabiin talittiin dhuftee mana sana galtee jechuudha. Maatii galanii walitti naqxe. Waaqni kun isheen gallee fakkiin amma garuu dirqama na barbaachisti bilis maaloo ta'e. Maal gochuun qabaremma? Waama barbaachisu kamiin iyyuu barbaannee baqachuun barbaaduu ni qabna arguun ni qabna. Ammaan si yaadeera haala. Baay'ee si yaadeera. Beektanii erga si argees moo torbee irra caaleera. Si galee amma waa'ee kanaatti kaasuu dhiisii qote iddoo tokko teenyeetu waa'ee jaalala keenyaaf maalti si gashamasi. Maafi koo barbaadaa walee joorree dadhabnee dhiisne eessa barbaadda gaa? Kenna hiriyaa koo ijoollummaadha. Hedduun barbaadaan innis akka inni itti dhiphataa jiru otoo beekteef yaati. Eewran? Jaalallee ishee dhagaa. Maatti beektu? Kiristimaan jira jaalallee hiriyaa koo ijoollummaadha isheen. Amma immoo jaalallee isheen barbaadaan hin jiraa jedhe xalayyaa kanatti naaf kennu jedhe natti kenna. Ani immoo nama hin gaafatin hin jiru. Kana jedhee akkatti dubbatu immoo sitti nan dhabe. Maal daree immoo kanaaf maal godhu? Ani fixadheera karaa koo fixadheera seenaaf hayyuu fa'aa sin barsiisa waan barbaadda ta'e duuka ani fixadheeraati xaleecha mootuun argee dubbisee natti tola. Dhugaa rabbisu nagaraa naasaa. Maarri wajjiniin barbaannaan jedhee namni ishee barbaannee itti ilaalla kan xalayyaa nama dubbistan. Maal dubbise? Abbaa waa'ee isaa dhiisitu xaleechi jira? Maarree sammuu xaleecha maqaan isaa fa'aa maqaan abbaan jaalallee ishee irratti barraa'eera. Ini ada mancing di sini. Enggak, rakkina hin qabu amma. Maata biraa keessatti nagashiteeti. Maal godhe? Jechuun lubbuun jiraachuu hin jiru yoo naan beekuun ture malee. Maa jirti jirti ta'e immoo maal beeknara? Ifa ji'a 8 ji'a 9 taatetti moodha. Yeroo gubaaranii. Manooti amma mana galii deebiin mana galiiti ba'iiti. Yoo isa akkasii dhiisi. Barbaadaa ture. Mana galii bayi deebilee booda wal agarraa. Vale? Hin barbaadda maarree barbaadu shamma mana galii bayi lafa edda gargala sin jedhe sana kenna. Kanachi deebilee naan garuu barbaada. Si'ash hin barbaanne. Gafe. Sina egaa asumatti. Garuu qoy ishee si jalaa baddee maqaa ishee itti dandeessaa? Biiftuu jedhamti. Biiftuu? Tarii nama safara kana jiraatu immoo beektaa? Nama qoy takkaamamaatti nama biiftuu jedhamu beeku garuu dallaalaatiin tokko wayii jira inni nama hundumaa beeka. Isa hojii wal quunnamsiisee inni akka inni si gargaaru gochuu danda'a. tole sammuu rakkoo quunnamsiise. Tole intaa nan bilbilaa. Eila. Ati lafatti si wajjita bilbila irratti si wajjita. Yoomatis gabbooftaa? Amma hojii fiinsi barbaade bu. Mucaatii tokko hojii wal quunnamsiisaa. Isa wajjin haasofta. Tole. Siin bilbila lafatti wal agarsiistani. Tole. Amma mucicha hojii wal quunnamsiisaa. Isa faana haasofta wanti jiru hundisaa. Tole kunuunsa. Tole rakkoon qabdu hundinaa. Akkuma bilbilaan taasii mucaa seekanaa jechuudha. Roobaa jedhama wabbaree. Birriikoo isa biratti raawwachuu bira? Bultee kaatee waan birrii abjuudhaanis birriikoo echaa bultak. Tole si isa kana baruu maallaa godha. Tole innis maallaqa siif kenna qarshi. Inni kan inni dhufe amma kanatti dhimma isaa garuu wanta hin beekne qabu keessa galee isa faana haasee achi booda immoo gaafa isaa jiru islaamikuu. Fakkiin isa bira moo siidha? Isa bira isa faana haasofta. Ni haa ta'u kilaa rakkinni kee hin dhumu siin dhaqe. Jedhame roobaa Oko. haasee ishii duukaa. Tole haa ta'u. Galatoom immoo. Rakkoon qabu. Siin bilbila. Tole maal si gargaaruu obboleessa dhufu?
Maal na gargaarta beektaa buleessa ko. Ani baadiyyaadhaati reeffan dhufaa. As magaalaa kana keessa biyyaan beekamu. Anillee mucaawwee tokkotu jaalallee kooti. Maqaan ishee Biiftuu jedhamti. Jaalallee koo yeroo turte sana achitti utuma waliin jiraachaa jirru akka tasaa ta'e garaatti ishee hafe. Gaafa kana maatii ishee irratti baranii manaatii ari'an. As magaalaa kana keessa galuu ishee dhaga'eera garuu bakka isheen jiraattu hin beekamtu. Ani immoo bakka isheen deemtee bakka isheen jirtu sana humna hin qabu, birrii hin qabu. Deemee barbaaduudhaaf illee baay'ee rakkachaa ture. Maatii baadiyyaadhaatti harmeen koo baay'ee dhukkubsatee ture. Ani immoo horii namaa tikseenii jiraachaa ture. Harmee koo jiraachisaa ture. Amma garuu bakka isheen jirtu deemee barbaaduudhaaf kana murteesse. Garuu immoo humna ittiin ishee deemee ishee argadhu nan gahe. Hai Kashti. Magaalaan fi safari kanadhaan ta'ina. Haa? Tole. Intalaan Siinaafaa jedhamu beektaa? Seenaan illee iddoo keenya jiru jaalalleen koo beekamu baay'ee midhaan hin dhagaa. Eedha jaalalleen kee Kenna ati jaalallee kennaa jechuudha? beekama. Amma kan hin beekamu garuu isa beeku. Inni yeroo inni maqaa isaanii akkasuma dhagaafaa. Gaariidha sammuu. Jaalallee gaarii siif haa ta'u. Ani maatii Harqalii keessatti inni dhaladhee guddate dhugaa dubbachuuf. Icciitii kanallee baasisitti barbaadu ture. Isheen nama dhuftellee amma isheen walitti dhufte akka wanta qarshii siif kennutti yaadedha kan isheen sitti himaa. Dhugaa dubbachuuf garuu ani qarshii si kennu tokko illee hin qabu. Maaliif jettee maatiin koo akka qalleessadha. Numaayyuu harmeen koo tushee dhukkubsattuuti manaatii dhiisee ba'e. Jaalallee koo ijoollummaa sababii rakkinni nu gidduutti mudateef isheen dhiistee gara magaalaatti badde. Ani immoo mucaa koo dhiiga koo barbaachuuf dhufe gara magaalaa kana. Adaraa kee waan gargaartu yoo jiraate kun seenaa baay'ee garaa nama nyaatudha. Dhugaa dubbachuuf yeroon akkasitti ilaalu nama rakkina akkasii qabu natti hin fakkaanne ture. Garuu waan kana keessatti si utumsi gargaaree baay'ee natti tola ture. Dhugaa dubbachuudhaaf immoo hojiin koo gara kana utuu hin taane maal akkan siin jedhu hin beeku. Tu garan hojii kootii illee koo irratti isin gargaaran ture. Egaa gaafan taasisuu ilaalu immoo baay'ee garaa nama nyaatteetti. Dhugaa dubbachuuf hagana hojii hojjechaa dhufe keessatti yoo tokko kaffaltee malee hojii namaaf hojjedhee hin beeku. Garuu immoo isin si gargaaruudhaaf keessi koo baay'ee si gaddeera jechuudha. Amma hin danda'utti waan hin danda'u isin gargaara. Namoota naannoo kanaallee baay'inaan hin beeku. Dhugaa dubbachuuf mucaan ani beeku tokko jira. Akkasiin godhe isaa wajjin walitti quunnamsiisa. Isa bira deemteetu inni waan naannawaa kan sirriitti beekaa jechuudha. waan barbaadde godha diraakee imaanaa sitti kenna. Tole rakkoo hin qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee magaraa na nyaatte na gaddisiifteetta. Tole buleessi koo baay'ee galuutu. Rakkoo hin qabu. Baay'ee rakkadhee innis harkisa diraakee kuma barbaadde godha. Tole rakkoon jiru waan hundee hundaan sin gargaara. Haalli kee maal fakkaata amma maalirra jirtu? Dhugaa dubbachuuf ergan biyyaa bahee ergan bahee dhufee ammoo nagaan illee nyaata nyaatu na jira. Maal? Baay'ee rakkisaa. Jabaadhu. Rakkoon hin jiru tole. Sin gargaara. Kan mana gargaaree diraakee. Kana gargaaraanii ani immoo guyyaa tokko oolmaa siifanoodha. Rakkoon hin jiru. Kana qabadhuuti. Rakkoo hin qabu. Isaa keenyaadha. Tole rakkoo hin qabu. Kana qabadhu.
Guddaa galatu. Jabaadhu rakkoo hin jiru. Siin bilbila amma qoy siin bilbila mucaa san beeku hiriyaa koo sana wajjin walitti quunnamsiisa. Wanta inni jedhu hunduma isaa immoo adda baafadhuuti isaa wajjin wal barta. Ookenna. Nagaa dhaabtee jira isaa galatee sarta. Ana mana nama wayiitu dhimma wayiitiif si barbaade mucaa wayii waliin walitti barsiisuuf jedhee. Eeyyamma. Dhimmichi dhimma baay'ee barbaachisaadha. Utuu amma dhuftee natti tola. Eeyyee. Toles ammoo kottasumaa gadi. Daandii suma asirra koobilii irra gadi dhufu. Eeyyee. Tole haa ta'u. Dadda fiiga. Inni dhufa amma nyaanni faayideeraa rakkina kee hundumaa isaatti himee jabaadhuma waan tokko yaaddeen. Tole sinkoon namaanis rakkoon qabu. Tole rakkoon qabu yaadda hin Biiftuu argitaniidha moo maaliif ture? Biiftuu eenyu? Biiftuu ishee kan jechuun isaan beekuu kan jedhe haasaa ture kennu wajjinis waa'ee ishee mucaa ishee baddee turte jechuudha. Mucaa ishee baddee turte. Hayi sila mucaan tokko ishee barbaadaa ture. Nama ta'e wajjin wal quunnamsiisneera akka ishee argachuu dandeessu jechuudha. Garuu dhiifama naa godhe waa'ee seenaa fa'aa beektu jedhee si gaafachuu hin jiraatu. Naan jedhi baqaa ishee bareeddu ture. Tole. Mucaan barbaadaa ture eenyudha? Enture mooni. Laftee Yoo hojjechaa ture. Aga. Mere xalicha argite moo? Xalayicha illee argeera. Fedhe kun barbaada. Maaf finfinnee? Jechuun yoo ishee agaruu laafii ture. Ishee ga'u okay isheen dubbisee deemtee ammoo gara nama baay'eetu ishee gaafataara mucaa sana. Ammayyuu namni baay'een karaa ittiin na gaafataa ture. Waan sababa beeksisni ba'ee laxxafameera. Namni nama akka isaa argitan jirtu naannoodhaan beeksisni baay'ee hin argine. Nagarra. Toora barbaadamuu qabdu. Maarree kanaaf barbaadaa olte. Mana keessa isaatii meeqa turte? Dafiin beeku. Kuftee baate? Waama kana tuffistee malee buufaamtee daftee baate. Dafiin beeku kun Amma isa akkan si geessuu barbaadamu. naannoo. Deemsite ture. Andeemu barbaadan jiru sun masaayikoo sun fayyadamu. Amma waa isaa dhiisiiti. Eessa si geessee yoo si bashannansiifte karaa magaalaa kana keessaati. Hoteela Bestii achi inni tola jettu hin qabdu. Jireenya tokko yeroo baay'ee nan gammada. Irra immoo gaafannoo keetiin. Tole sana keessaa bokkuu. Seenaaf jira. Bokkuu. Bokkuu. Maarree rakkina maaliif haasofneessa? Gaafa bokkuudhaan nu garuu nyaata nyaatamu hunduma isaatti kaffala. Dhugaatii dhugnu hunduma isaatti kaffala. Anamoo. Saabii filannoo kee ta'eefee. Ani maal gaheen koo akkuma si geessu. Waa'ee malee sun ta'e. Sitti immoo kaffalaniire. Margalleef. Dhibbaa ta'e jechuudha. Kanaafii amma ergooti. Baba. Naguma. Akkamai? Akkamii? Naguma waliin. Naguma. Nagaateedha. Akkam? Barreessaa baate. Nagaaraati. Akkamii moo? Akkam? Naguma. Jirtaa? Galata waaqa. Bagaan si argaa dhugaa. Si arguu kootti gammadeera. Akkamii moo? Akkam? Beekaatu magaalaa kana. Magaalaa kana kun reebannu faara siyyuu waan lubbuu haaraa natti ta'e. Waan tokko iyyuu naa bulu. Eeyyidha. Jijjiirama guddaa jira biyya keenya. Baay'ee. Akkamii? Biyyi kun akkam bareeddii maal? Eeyyidha. Biyya kana keessa jiraatanii baay'inaan keessatti. Nama jiraatan. Akkamai? Akkam maaloo? Jirtaa? Naguma. Isa kunoo. Yoo jabaatte. Homaan jedhu. Singatee. Nagatte. Akkamii latiin eessa jiraa maaloo? Natiin jiraam. Gunguddanee? Guddateera. Ayiroo baacamteetta magaalaatti ol dhufte kaa? Baay'een jiranii? Oomamaan jettu dhugaa. Maal isaati? Harmeen keenya amma akkam? Harmeen koo maal lubbuma keessa jira. Lubbuma keessaa hin jiru. Harmeen ismini? Maal isaati? Harmeen koo
Fayyadee addaati. Maaf asitti Tunduu kaa rakkatu. Tunduu kaa rakkatu dhiisee bitannee akka barbaadde taatee biiftuu koo barbaachisa. Biiftuu barbaacha. Biiftuu koo barbaachisa miti. Akkamii waa'ee ishee wanta dhageesse qabdaa? Wanta waa'ee ishee waan dhageesse qabdaa? Waa'ee isheellee waan hin dhageelle muraasadha. Gaadha jedhee yaada. Garuu Maal dhageesse manatti? jaalallee koo wajjin haasoftu ni kottoon si barsiisatti. Jaalallee koo? Jaalallee qabdaa jechuudha. Fuulduree nama wal agarsiisu. Yaaramte Boobaan jira. kennaan jedha. Ayyee. Harkee nagaa walbeektuma Wal beeknaa. Fira keenyadha. Fira keenyadha. eessatti Dur biyyattii yeroo biyyattutti fira keenyadha ishee. akkasuma maal hojii gara kana dhufte amma Anas nama wayii barbaacha nuti jaalallee wayiin qaba ture baadiyyaadha. Isheen immoo rakkoo maatii gidduutti uumameen mana baatee badde. Kanaafanii ishee barbaacha dhufe. Biiftuu jedhamti maqaan ishee. biiftuu 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 jedhamti. ishee as turte mee beekan ture mana seenaafa mana riyyoo tokkotti fataa turte hojii afurii moo akkam seera mana kana taasifte amma Beektaanii? sirriitti hin beekamaa jechuudha. Dhugaamu amma nageessuu dandeessa bakka isheen jirtu. Bakka isheen jirtu ammallee hin beeku marga manaa baate gara torbeera kuteera manaa baateetti jedhan. Eessatti immoo garamitti immoo baate? Isan beeku dhugaa baay'ee barbaadaa ture torbee gara sifaa keessa baay'ee barbaadaa ture. Kun ammoo bee bakkeetti laxxafamee nama argitan hin argine naannoo yoom dhufte. Ani kun reefin baadiyyaa reefin guyyaa kaleessa dhufa reefin kaleessa dhufa. Maal torbeema tokko barfatte. Amma kan akkamittiin argachuu danda'a daraakee obboleessa koo na gargaaruu dandeessaa? Koo barbaadaa turre seenaa faasaanii ayyuu kan mana isheen taasifte sana ijoollee shamarranii lama jira. Isaan barbaadaa turanii bakka hundumtuu barbaadaa turanillee gargaaree barbaadaa ni ture. Amma kan baay'ee yoo itti dhaamna turre. Dhugaamu? Nagaa ishee jedhamu. Sayyuu immoo akka beektuun isheen turre funatti. Waan inni beeku Argachuu danda'u. Hojii akkamittiin argachuu danda'a? Maali rakkina hin qabu. Adaraa ishee obboleessa. Nagaa isheedha ulfaa garaatti baate turte. Garaatti baachaatti. Garaatti baachaatti. Keessan ture. Adaraakee akkam amma itti nageessuu dandeessu ati? Waama ta'e farma wayii naaf fida daraakee. Mana isaanii si geessuu danda'a garuu manicha keessa erga baate gara torbeerra kuteera siin jedheera. Maali hin argamti? Hin argamti. Rakkina hin qabu. Garam deemaa argamti? Jaallatteen kanaaf jettee joorte. Amma akkam gochuu danda'a? Garam deemaa argamti? Ishee man barbaada daraakee akkuma barbaadu na godha daraakee. Nama beektu qabdaa naannoo kana. Nama tokko nama beeku tokko illee hin qabu. Kunoo ishee duwwaan beekaa isheen biyyuu kunoo adaraa keessa. Nama qunnamte hin qabdu erga. Mucaa daalalaa tokkotti ni himee ture sila. Inni immoo naa bilbilee ture mucaa tokko si barbaada naan jedhee. Anaaf bilbilee ture immoo jaalallee kuduka beellamaan qabaayyuu achi dhaqee asitti deebadhee ture. Adaraakee akkas taanaan maalu anadha akka mucichatti himaa ture anadha. Adaraakee akkuma beektu ni godhu. Maal ishee taanaan immoo furmaata maal qabaree bakka hojimarraan barbaada namamtu taa'eefis. Anamma ishee argadhu tasuma godhu. Isheen argachuu hin qabdu qaba. Armee koo baadiyyaatti dhukkubsattu sababii isheenii dhiisee dhufe. Kanaaf murtoon koo ni dhumaa ishee argachuudha. Tole marii rakkina hin qabu amma nuti ishee duukaa beellama lafa dhannuu qabna hojimarraan achi deemnee barbaada. Akkuma kubeetti tola. Urjii baay'ee gammadeera siin argachuu kootti. Akkan biiftuu koo argadhu immoo abdiin qaba.